Yeroo ammaa kana gaafii namoota baay'ee ta'ee kan jiru TikTokiin Itoophiyaa keessatti ni kafala qarshii ni kafala kan jedhu gaafii namoota baay'ee ta'eetiin jira. Itoophiyaa keessatti TikTokiin gonkumaa iyyuu qarshii kafalu tokkollee hin qabu. Kana yeroo isiniin jedhu garuu Itoophiyaa keessatti TikTok irratti fayyadamtanii yookaan immoo pilaatfoormii TikTokitti fayyadamtanii qarshii akkamitti hojjechuu dandeessanii miti. Akka YouTube'dha monetization'dha yookaan immoo pilaatfoormii giftiiwwan adda addaatiin TikTokiin Itoophiyaa keessatti ni kafala yeroo jettan hin kafalu. Karaan ittiin kafalu garuu karaa afurtu jira. TikTokiin miti kan isiniif kafalu waa'iloota keessan yookaan immoo hojii keessan irraa ka'uudhaan namoonni isin jaalatanii fi isin jaalatan isiniif kafaluu ni danda'u. Pilaatfoormii TikTokii kanarratti fayyadamuudhaan. So Itoophiyaa keessatti lokeeshinii jijjiiruu dandeessan yookaan immoo VPN itti fayyadamtanii adreesii jijjiiruudhaan akkaawuntii TikTokii banatanii monetization'dhaan yookaan immoo TikTok shopping'dhaan yookaan immoo karaa adda addaatiin isiniif kafala namoonni isiniin jechaa jiraachuu danda'anii kun sobaadha, feekiidha. TikTok monetization'in biyyi ittiin kafalu biyyoota 7 qofatu jira. Biyyoonni kunniinis tokkoffaan Ameerikaadha, USA'dha, lammaffaan immoo Biraazilii, sadaffaan immoo Faransii, afraffaan immoo Jarman, shanaffaan Jaapaan, jahaffaan immoo Kooriyaa fi saddeettaffaan UK yookaan immoo Ingilizidha. Biyyoota kanneen 7 keessatti yookaan argamtan taate qarshii hojjechuu ni dandeessan TikTok irraa. Garuu Itoophiyaa keessatti ni argamtan yoo ta'e TikTokiin monetization'dhaan qarshiin isiniif kafalu tokkollee hin jiru. Even VPN itti fayyadamtanii lokeeshinii yoo jijjiirtanis akkaawuntii isa yoo create gootan tokkoffaa subscriber kana irra qabdan osoo hin taane haarawaadha kan kaatan. Lammaffaa immoo lokeeshinii illee detect godhanii argachuu danda'an. Yeroodhaaf yoo ta'e malee yeroon booda qarshiin irraa argatan tokkollee hin jiru karaa sobaati karaa lifaatii qofaati jechuudha. Garuu asirratti gaafii ta'uu kan qabu Itoophiyaa keessatti akkamitti TikTok irraa qarshii argachuu dandeenya kan jedhu kana namoonni baay'een creatoroonni baay'een ittiin hojjechaa jiranii namoonni famous ta'anii TikTok irratti hojjechaa jiran karaa ittiin hojjetanidha. Karaa afuriin kaffaltii argachuu ni dandeessan. Kana kan isiniif kafalu akkuma duraan dursee isiniif ibse TikTokii osoo hin taane kastaamaroota keessan yookaan immoo namoota isin jaalatan qofaadha. Mee karaaleen afran kunniin maalidha kan jedhu viidiyoo hadhaa keessatti ni ilaalla. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raap. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabeechaa har'a Itoophiyaa keessatti TikTokiin kafaltii ni kafala yookaan qarshii ni kafala kan jedhu qabadhee isiniif dhufee jira. Egaa Itoophiyaa keessatti TikTokiin qarshii tokkollee isiniif hin kafalu. Garuu karaalee anama isinitti agarsiisu afran kanatti fayyadamtanii qarshii hojjechuu ni dandeessan. Pilaatfoormii TikTokitti fayyadamtanii kan isiniif kafalu TikTokii osoo hin taane kastaamaroota keessanii yookaan immoo namoota isin jaalatan isin jaalatanidha. Akkamitti? Tokko tokko wajjin ilaalla. Hanga dhumaatti na faana turaadha. TP'wwan akkanaa barnoota akkanaa argachuu yoo barbaadan bakki itti argamtan yookaan immoo YouTube channelin kun bakka sirriidha. Subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like, share gochuudhaan eegalaadha. Egaa barnoota teeknooloojiidhaan wal qabate hojiiwwan teeknooloojii barnoota bilbilaa, kompiitara, laaptooppii fi waa'ee teeknooloojiidhaan wal qabate YouTube channelii kana keessatti viidiyoowwan bal'aan hojjetamanii jiranii daawwachuudhaan irraa fayyadamuu dandeessanii gara fuulduraattis viidiyoowwan bal'aan ni hojjetamu irraa fayyadamuu dandeessan. Gara viidiyoo keenya kanarratti yeroo deebinu TikTokiin Itoophiyaa keessatti ni kafala kan jedhu gaafii namoota baay'eeti. Itoophiyaa keessatti TikTokiin qarshii kafalu tokkollee hin jiru. Akka YouTube'dha, Facebook'dha, akkanumallee akka pilaatfoormiiwwan isaan biroo jechuudha. Itoophiyaa keessatti TikTokiin kafaltii hin kafalu. Garuu karaa afuritti fayyadamtanii qarshii argachuu TikTok irraa ni dandeessan. So garaagarummaa ilaalaadha. TikTokiin kaampaanii TikTokii advertii adda addaatiin yookaan immoo beeksisoota adda addaatiin kafaltiin isiniif kafalu hin jiru akka YouTube'dha jechuudha. YouTube monetize erga gootanii booda beeksifni viidiyoo keessan irratti ni adeemama ergasii immoo kafaltii YouTube'n isiniif kafala. Isa kana TikTok irratti garuu monetization'dhaan isiniif hin kafalu. Kanaan dura immoo viidiyoo isiniif hojjedhe irratti TikTokii karaa sagaliin kafala isiniin jedhee jira. Karaa sagalaan sanneen asirratti ilaaluu dandeessan viidiyoo kanarratti. Kun worldidha yookaan immoo akka addunyaatti jechuudha kan isiniif ibsayaatiin ture karaa sagalan kanaan TikTokiin ni kafala. Garuu isin immoo Itoophiyaa keessa yoo kan taatan ta'e akka kan koo jechuudha. Itoophiyaa keessatti TikTokiin kafaltiin kafalu hin jiru waan ta'eef karaalee afran kana qofatti fayyadamtanii qarshii hojjechuu ni dandeessu. Kun famous yoo taatan yookaan immoo dandeettiin keessan, filoorii keessan, kontentiin keessan kan nama gammachiisu yoo ta'e namoonni hedduu tokko waan isin barbaadaniif yookaan immoo kontentii keessan kana waan jaalataniif karaalee anama isinitti agarsiisuudhaaf deemu afran kanaan fayyadamtanii qarshii hojjechuu dandeessan. Karaan tokkoffaadha geemii taphachuudhaan. Egaa geemii yeroo taphattan nam tokko wajjin geemii ni taphattanii ergasii immoo hiriyoonni keessan namoonni isin beektan namoonni isin dinqisiifatan kontentii keessan jaalatan maal isiniif godhan filooronni keessan maal isiniif godhanii giiftii isinii kennan. So nama sadii yeroo mo'attanitti egaa qarshii gaarii hojjechuu dandeessan. Giiftaroonni keessan giiftii isinii kennaniin yookaan immoo
kennaa isinii kennaniin jechuudha. So kana kan isinii kennu TikTokii miti giftaroota keessanii yookaan immoo maamila isin horattan filoora isin horattanidha jechuudha. So karaa geemiitiin tokkoffaa kaffaltii argachuu dandeessan. Fakkeenyaaf ijoollee liivii irratti geemii taphatan ilaaluu dandeessanii egaa baay'een isaanii jiranii isaan ilaalaatiin jirtan waan ta'eef warroota geemii taphatan. So proogiraama geemii kana qopheeffachuudhaan filoora keessan guddifachuudhaan egaa akkaawuntii keessan moor guddifachuudhaan sirriitti geemii taphattanii yeroo hinjifattanitti qarshii gaarii kaffaltii gaarii argachuu dandeessanii parsantii muraasa ta'e TikTokiin isinirraa murata parsantii kaan immoo gara qarshii keessanitti gara baankii keessanitti gara qarshiitti jijjiirattanii baafachuu dandeessan. Karaan tokko isa kanaadha. Karaan lammaffaa immoo live program ka jedhamutti jira. Warroonni live program kana qopheessan baay'een isaanii dhimma siyaasaa dhimmoota adda addaatiin jechuudha. Kontentii isaanii irratti illee ta'uu danda'a. Kontentii dhiyeessan san mata duree dhiyeessan san irratti namoonni hirmaatan yeroo namoota hirmaachisanii isaan live irratti gareedhaan mari'atan wantoota adda addaa dabarsan erga adda addaa dabarsan namoota jaalatan saniif giiftii ni kennu. Namoonni jechuudha filooraanni keessan yookaan namoonni isin jaalatan maamiltoonni keessan. So giiftiiwwan sawwanni walitti sassaabachuudhaan akkaawunti TikTokii walitti isin sassaabuudhaan gara vaalaansii keessanitti isiniif gala vaalaansii keessan san irraa baastanii kennaa namni isiniif kenne san giiftii namni isiniif kenne san egaa argachuu dandeessan. Namni leenca sii kennu jira, abaaboo sii kennu jira, kennaawwan adda addaa jira waan ta'eef. So karaa lammaffaan egaa live programii qopheessuudhaan jechuudha. Karaan sadaffaan kaffaltiin isiniif kaffalu Itoophiyaa keessatti subscribe-dha. Egaa namni subscribe isin godhee yookaan subscribe isin godhee namni kaffaltii ji'a tokko keessatti hangam akka kaffalchiisuu dandeessan isintu murteessaa. Ji'a san keessatti viidiyoo keessan daawwachuudhaaf kaffaltii isiniif kaffala. Ji'aan jechuudha. Ergasii immoo kaffaltii san doolaaraan isiniif kaffala. Egaa kanatti illee fayyadamuu ni dandeessan Itoophiyaa keessatti. Namni asan daawwachuu barbaadu maamila keessan ta'uu barbaadu isin sappoortii gochuu barbaadu tokko yoo kan dhufu ta'e karaa kanaan illee kaffaltii argachuu ni dandeessan. Karaan inni murteessaa ta'ee fi namoonni baay'een yeroo ammaa irraa qarshii ittiin hojjechaa jiran TikTok irraa qarshii ittiin argachaa jiran. Egaa TikTok irratti pilaatfoormii kanatti fayyadamaniiti malee TikTokii miti kan kaffaluuf. So pilaatfoormii kanatti fayyadamanii garuu kaffaltii karaan ittiin argachaa jiran karaa afraffaa kanaadha. Karaan afraffaa kana jechuun promooshinii hojjechuudha. Yookaan immoo beeksisa adda addaa hojjechuudha. Kana yeroo isin jedhu maalidha? Tokkoffaa famous ta'uu qabdanii yookaan immoo beekamtii argachuu qabdanii filoora keessan yookaan immoo maamila keessan bal'ifachuu qabdanii 100,000 200,000 miliyoonaan ta'uu qaba baay'isafachuu qabdan. Filoora xiqqaadhaan illee hojjechuu namoonni promooshinii hojjetan ni jiran. Filoora guddatee fi xiqqatee fi miti wanti guddaan asirratti famous ta'uudha. Beekamtii argachuudha. Kontentiin keessan nama harkisuu qaba. Diraamaa adda addaa warroonni hojjetan, warroonni baacoo hojjetan, warroonni adda addaa famous ta'uu danda'an yookaan immoo dandeettii isaanii TikTokii pilaatfoormii TikTokii kanatti dhufaniitiin agarsiifatuu danda'an namoonni adda addaa egaa dhaabbattoonni adda addaa namoonni dhuunfaa adda addaa biraandiiwwan isaanii yookaan immoo dhaabbattoota isaanii beeksifatu jechuudha. So karaa kanatti fayyadamtanii namoonni baay'een karaa kanaan hojjetanii qarshii hojjetan baay'een jiranii isaan kanneen ilaaluu dandeessan. Karaan kun hedduu tokko miiliyoonara isin taasisuu danda'a yeroo gabaabaa keessatti. Kana kan hojjetan garuu dandeettii keessan kontentii keessanitti fayyadamtaniiti. Kontentii mataa keessanii qabatanii yoo hin dhufin filoora qofa qabaataniif wanti isin fayyadu tokko hin jirudha. So kanaafiyyuu wanti isin gochuu qabdan yeroo hundayyuu geettii qabaachuu dandeettii keessan cimsachuu kontentii bareeda qabatanii dhufu ergasii immoo namoonni isin hordofan filooronni keessan namoonni isin hordofan baay'een gara keessanii dhufanii isin famous taatanii dandeettii keessan agarsiisan taanaan namoonni promooshinii isin hojjechiisan ofii isaaniitii gara keessanitti bilbilu. So adreesii keessan qofa kennitanii fi ergasii isaan faana deemtanii promooshinii keessan hojjechuudhaan qarshii Itoophiyaatiin isiniif kaffalu waliigaltee uumtanii beeksisoota adda addaa dhaabbata adda addaa egaa kanneen beeksisuudhaan egaa kaffaltii gaarii argachuu dandeessanii karaa kanatti fayyadamaadha. Karaa kanatti fayyadamuudhaaf wanti isin barbaachisu wantoota sadiitu jira. Tokkoffaa kontentii dhaabbataa ta'e tokko qabadhaatii dhiyaadhaa. Kontentiin isin beeksisa jettanii yaaddan yookaan immoo famous na godha na beeksisa annamaan ittiin wal baruu barbaadettanii qabatanii dhuftan tokko murteessaadha. Kontentiin murteessaadha asirratti. Fakkeenyaaf namni diraamaadhaa dhufu jira baacoo gaggabaaboo hojjechuudhaan TikTok irratti dhufu jira sirbaan kan dhufu jira akkanumallee nama gammachiisuudhaan wantoota adda addaa hojjechuudhaan biraandiiwwan adda addaa hojjechuudhaan wanta adda addaa hojjechuudhaan kontentiiwwan baay'eetu jira. Kontentiiwwan kanneen keessaa biraandii ittiin taatan tokko qabadhaatii dhiyaadha. Isarratti sirriitti hojjedhaa. Egaa filoora keessan guddifadhaa dhageettii keessan guddifadhaa ergasii immoo namoonni beeksisa isin beeksifachuudhaaf dhufan kumaatamaan gara keessan dhufuu danda'u. So pilaatfoormii kanatti fayyadamaadha. Egaa xumura irratti immoo tiippii tokko isiniif kenna. Karaan ittiin TikTokii irraa qarshii ittiin hojjechuu dandeessan. Egaa viidiyoowwan addaa muruudhaan sekendii muraasaan daqiiqaa muraasaan gootanii gallakkisuudhaan TikTok akkaawuntii mataa keessanii bantanii TikTok akkaawuntiin sun filoora baay'ee yoo qabaatan gurgurachuu dandeessan. Karaa salphaadhaan jechuudha. An TikTokii namoota baay'eedha gurgureefii jira.
namoonni yookaan immoo dhaabbattoonni adda addaa namoonni adda addaa TikTok accountii filoora guddaa qabu dhageettii guddaa qabu maamila baay'ee qabu ni barbaadu. So kanas qarshiidhaan gurguratanii qarshiirraa hojjechuu ni dandeessan. Accountiiwwan akkasii bal'aa bantanii bilbila adda addaatti fayyadamtanii jechuudha. Accountii san guddifachuudhaan deebistanii accountii san gurgurachuu ni dandeessanii jechuudha. So karaa ittiin hojjettan Itoophiyaa keessatti kana qofatu jira. Monetizationiidhaan garuu aadsiin yookaan immoo beeksifni TikTok accountii keessan irratti viidiyoo keessan irratti adeemamee Itoophiyaa keessatti monetizationiidhaan garuu TikTokiin asiniif hin kafalu biyyoota 7 duratti isiniif ibse qofatti kafala. Biyyoota san keessatti warroonni argamtan accountii biyya saniitti banadhaati biyya san irratti hojjechuudhaan ergasii immoo achirraa qarshii monetizationiitti fayyadamuu dandeessan. Biyyoota 7 kanneen keessatti warroonni argamtan. Itoophiyaa keessatti warroonni argamtan garuu karaa ani amma isiniif ibseen alatti TikTokiin kafaltii isiniif kafalu tokkollee hin jiru. Hin sobaminaa isiniin jechuu barbaada. TikTok accountii banattanii filoora barbaaduudhaaf deemtan kontentii mataa keessanii qabatanii dhiyaachuun karaa dandeettii keessan mul'isuudhaan feemas ta'uu ergasii immoo karaa amma isiniin jedhe kanatti fayyadamtanii qarshii hojjechuun egaa pilaatfoormii kanarratti namoonni baay'een jijjiiramanii jiranii of jijjiiruu ni dandeessan. Egaa viidiyoo har'aa keessatti Itoophiyaa keessatti TikTok inni kafalaa kan jedhu gaafii kanaaf deebii gahaa akka argattan abdiin qaba. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina hanga sitti nagaa naa turaa isiniin jecha warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuun hin irraanfatinaa. Yeroo biraa barnoota biraatii fi viidiyoo biraatiin wal argina hanga sitti nagaa naa turaa.